Yesus biyya lafaarratti waaqaaf hojjetaa ture. Ofiisaaf waaqaafis hojjechaa tureeyyee. Galatoomii. Waaqni inni hojjetaa fi ture sun waaqa kami? Abbaa. Galatoomii. Ati abbaaf hojjetta moo Yesuusiif hojjetta? Abbaaf Yesuus tokko waan ta'eef Yesuusiif hin hojjedhaa. Abbaaf hin hojjedha illee tokko. Kasi gaafa qofa kallattiin deebisi. Abbaaf hojjetta moo Yesuusiif hojjetta? Waaqayyoof hin hojjedhaa. Waaqayyo immoo abbaa ilmaa hafuura qulqulluun kun tokkodha. Laa dhaggeeffadhu Yesuus waaqa tokkicha abbaa qofaaf hojjetaa ture miti? Waaqayyo tokko gaafa jennu nu biratti jechuudha Tiriinitii kana hin beektan sini. Ebbo kasi qofa deebisi. Yesuus Kiristoos waaqa tokkicha abbaa qofaaf hojjetaa ture miti? Ofiisaaf waaqaan jedhe malee yoo akkana jennes tokko. Waaqaaf hojjeta. Biyya lafaarratti gaafa jiru waaqa abbaaf hojjetaa ture miti Yesuus waaqa tokkicha abbaa qofaaf. Galatoon. Ati waaqa tokkicha abbaa qofaaf hojjetta moo waaqa sadeen hafuura qulqulluu abbaa ilma sadeen walitti waaqa tokkoof hojjetta? Abbaa ilma hafuura qulqulluu sadeen waaqayyo tokkoof hin hojjedha jechuudha. Okay, Yesuus Kiristoos waaqa tokkicha abbaa qofaaf hojjechaa ture. Ati immoo waaqa sadiif hojjechaa jirta. Si Yesuus Kiristoos waaqa abbaa tokkichaaf hojjechaa ture moo si waaqa sadiif hojjechaa jirutu irra waaqa sirrii waaqessaa jira? Lekka kanatti konkuluudiin godhiini ka abbaa fi Yesuusin adda adda baasuun dandeessu. Anaaf abbaan tokkodha Yohaannis 10:30 irratti anii fi abbaan tokkodha. Kana waan ta'eef Yesuus qobaatti abbaa qobaatti ibsuu dandeessu. Yesuus si moo Yesuustu waaqa sirriif hojjechaa irra ture sin jechaa jira? Anillee waaqa sirriif hin hojjedhaa. Yesuus illee waaqa sirriif hojjeta. Galatoomi. Ati Yesuus Kiristoos waaqa abbaaf hojjettaa ati waaqa abbaaf hojjechuu jirta moo Yesuusiif hojjechuu jirta yeroo kanare? Yesuusiif illee nan hojjedhaa. Waaqa abbaaf illee nan hojjedha. Isaan tokko waan ta'aniif. Yesuus Kiristoos waaqa abbaa qofaaf hojjeta. Yesuustu waaqa abbaa qofa waaqa sirrii waaqessaa ture yookaan waaqa sirriif hojjechaa ture moo siitu waaqa sirriif hojjechaa ture? Yesuus illee waaqa sirriif hojjechaa ture. Anillee waaqa sirriif hin hojjedhaa. Isarraa adda bahuu hin dandeenyu bare. Yesuus waaqa tokkicha abbaaf hojjechaa ture. Ati waaqa abbaaf hojjetta? Ayyee maaliif hin hojjedhu? Okay, waaqa tokkicha abbaa qofaaf ni hojjetta? Ati? Yesuusiif illee abbaaf illee nan hojjedha. Isaan lamaan tokkodha hin jiraama. Adda adda baasuu hin dandeessu. Anaaf abbaan tokkodha waan ta'eef inni immoo sobuu sobsiisuu hin dandeessu. Akka Yesuus waaqa tokkicha abbaa qofaaf hojjechaa turetti ati waaqa abbaa qofaaf ni hojjetta? Maaliif hin hojjedhu? Kanaafuu Yesuus Kiristoos waaqaa miti jechuudha. Waaqa abbaatitu waaqa malee. Lakki Yesuus Kiristoos waaqa. Yohaannis tokko irratti yoo ilaalte koo sagalichi waaqa ture of yoo isaati waaqayyo ture waaqayyo bira turedha. Akkamitti wangeela faallessitati Yohaannis tokko jechuun ikkoo kallattiidhaan jira. Biyya lafaarratti gaafa turu waaqaatu waaqaaf hojjechaa ture? Abbaa ilmaaf hafuura qulqulluu adda adda baasuu hin dandeessu. Yesuusii fi abbaa adda adda baasuu hin dandeessu. Ani tokko dheera waan ta'eef namni sobsiisuu danda'u immoo hin jiru. Yesuus Kiristoos biyya lafaarra gaafa turu waaqa abbaaf hojjechaa ture nan jette. Waaqatu waaqaaf hojjechaa ture? Amma immoo sitti meeraam inni gobanaan si ibsaa ture bari. Gobanaan si ibsaa ture bari. Yesuus nama guutuu waaqa guutuudha jedhee si ibsaa ture. Yesuus biyya lafaarra gaafa turu waaqa abbaaf hojjechaa ture nan jette ammaan kanaati. Gaafa Yesuus biyya lafaarra waaqaatitu waaqaaf hojjechaa ture moo namaatitu waaqaaf hojjechaa ture? Yesuus waaqa guutuu nama guutuu akka ta'e waan hin fudhanneef akkanatti na gaafatta. Yesuus nama edda ta'e akka namaatti waan namni godhu hundumaan godha jechuudha. Akka waaqaatti waan waaqayyo godhu hundumaan godha. Kanaafuu waaqaatitu namaaf hojjete moo namaatitu namaaf hojjete biyya lafaarra gaafa turu? Biyya lafaarratti wanta namni godhu waan gocha namaa yeroo godhu namummaa isaatiin godha waan ta'eef namummaa isaatiin kana gochuun isaa immoo waaqummaa isaa gadi hin hir'isu waan godhu waan biraan qabu jechuudha. Namaatitu waaqaaf hojjete moo waaqaatu waaqaaf hojjete siin jedhe? Yesuus amala lama qaba bare nama waaqas yeroo waan namni hojjetu. Amala lama qaba moo maal qaba? Amala meeqa sadii moo afur qaba siin hin jenne? Waaqaatitu laal ismaatu maal naan jee jalqaba Yesuus waaqaaf hojjetaa ture nan jette biyya lafaatti. Ishii erga waaqaaf hojjechaa ture waaqaatitu namaaf hojjete moo la waaqaatitu biyya lafaarratti namaaf hojjete moo waaqaatitu waaqaaf hojjete siin jedhe? Yesuus waaqa dheen jalqabe man. Yesuus waaqa
nama guutuudha waaqa guutuudha siin jedheen jira waan ta'eef sagala na jalaa rejecting godhin kaa. Kanaafuu waaqaatitu waaqaaf hojjete jechuudha gaa. Akkasuma. Waaqaatitu waaqaaf hojjete. Akkas. Okay, waaqni waaqaaf ni hojjeta. Yesuus waaqa siin jedhe miti ree nama siin jedheera waan ta'eef namummaa isaa fudhachuu didaa jirtaam. Abbaa fi Yesuus immoo tokko waan ta'eef adda adda baasuu hin dandeessu. Waaqa meeqa waaqessita? Waaqa meeqa waaqessita? Waaqa tokko. Okay, tokkichi sun eenyudha? Yesuus immoo abbaadha moo? Waaqni tokko kuni abbaa ilma hafuura qulqulluudhaan beekama. Isin isa kanan beektan waan ta'eef adda adda baastanii akka waan waaqayyo sadii jirutti nama gaafattu. Garuu akkas miti. Abbaa ilma hafuura qulqulluun. Koy. Waaqa tokkicha waaqessita. Waaqni tokkichi sun Yesuus immoo waaqa abbaadha. Abbaa fi Yesuus hafuura qulqulluun tokko. Akkuma Yesuus anaaf abbaan tokko jedhamee akkamitti akkanatti na gaafattati. Yohaannis 10:30 dhaqi dubbisi. Waaqni tokkichati waaqessitu waaqa Yesuus immoo waaqa abbaadha moo Yesuusis hin jedhe? Waaqa abbaa, waaqa ilmaa, waaqa hafuura qulqulluu siin jedhe ko. Kanaafuu waaqa sadii jira. Sadansaa qaama sadii qabaa garuu tokkuma. Waaqa sadii jira. Qaama sadii qabaa garuu tokkuma. Waaqa sadii jira. Lakki sadanuu isaanii tokkodha. Waaqa tokkodha garuu abbaa ilma hafuura qulqulluu jettee qaamaan in person sadii ta'uu danda'a jechuudha. Sadiidha. Okay, tolaayee. Haa ta'u mee yeroo kana dhaggeeffadhu wanta qoy. Gaafii koo fixadhee bawwani keessaa bawwan. Yeroo tokko si baata qoy yeroo tokko si baata. Ilma jechuun maal jechuudha, hafuura jechuun maal jechuudhaan beektu si meesa kana nu ibsaame. Okay, tolee si ibsaati yeroo tokko si eebbo hojjetannaati. Eebbo. Tole. Itti mul'ata miti? Mee bani. Natti nan dubbisaa wangeela qabadheen jira. Okay, takkaffaa Qorontos boqonnaa 8 lakkoofsa 6 boqonnaa 5 lakkoofsa 5 jechuudha. Si haa dubbisu agee gartaa miti la? Sitti mul'ata miti? Natti nan dubbisaa. Takkaffaa Qorontos boqonnaa 8 lakkoofsa 5 irraa hanga lakkoofsa 6. Okay, si haa dubbisu dhaggeeffadhu. Maal jaaseeta? Waaqayyo dhaggeeffadhu. Waaqayyolee kan jedhan takkaffaa Qorontos ergaa Qorontosii Phaawulos dubbachaa jira jecha kan. Waaqayyolee kan jedhaman waaqa keessa lafa irras jiru jira. Waaqayyoleen goftooleen akkas baay'eedha jira. Nuuf garuu waaqayyo tokkichaatu jira. Nuuf Phaawulos jechaa jira beek. Nuuf garuu waaqayyo tokkichaatu jira. Innis abbaa isa waa hundumaa uumee jira. Nuuf garuu waaqayyo tokkichaatu jira. Waaqayyo tokkichi suni abbaa isa waa hundumaa uumee jira. Waa hundumaa uumee jira. Waaqayyo tokkichi waaqa abbaa malee waaqni biraa kan jirre ni amantaa? Nama. Galatoon. Isaan ala waaqni biraa waaqa soba. Waan hundumaa eenyutu mere? Waa hundumaa waaqa abbaatu uume jira. Nuuf laal irra deebi'ee si haa dubbisu. Nuuf garuu waaqayyo tokkichaatu jira. Qoy. Nuuf garuu waaqayyo tokkichaatu jira. Innis abbaa isa. Qoyga yeroo takka. Saa xumuru qoyga. Si haa xumuru. Si haa xumuru qoy dubbisee si haa xumuru. Nuuf garuu waaqayyo tokkichaatu jira. Innis abbaa waa hundumaa uumee jira. Waaqayyo tokkichi inni waa hundumaa uume. Waaqayyo abbaa ta'uu isaa ni amantaa eebbo. Eebbo. Dubbachaa hin jiru. Nuuf garuu waaqayyo tokkichaatu jira. Innis abbaa isa waa hundumaa uumee jira. Waaqayyo tokkichi inni waa hundumaa uume waaqa abbaa qofa malee waaqni samiirra jiru akka Yesuusiin uumame beektu. Asi gaafa deebisi macaafa qulqulluu macaafa Waaqa ilmi uumeera Yesuus uumeera. Waaqayyo tokkichi inni waa hundumaa uume waaqa abbaa ta'uu isaa ni amantaa isin jedhe. Abbaa ilma hafuura qulqulluutu uume. Okay, kunin sobee macaafni qulqulluun waaqayyo tokkicha abbaa qofaatu abbaa ilma hafuura qulqulluu. Waaqayyo tokkicha abbaa qofaatu uume kajoo kunin sobee moo dhuga dubbate? Abbaa fanni tokko hin jedhu Yesuus immoo Yesuus uumaa akka ta'e hin beektu Yohaannis tokko tokko akka jiru. Kolaasaayis tokko 10 akka jiru Yesuus uumaa akka ta'e.
Dhaggeeffadhu. Nuuf Macaafni Waaqayyo sirriidha. abbaatitu jira. Waaqayyo tokkichi hawaa hundumaa uume Waaqa abbaa ta'uu ni amantaareeti. Abbaa ilmaaf hafuura qulqulluutu uume. Abbaatu uume. Abbaan kun immoo Yesuusii wajjin tokko. Yesuus illee akka uume dhagaan jira. Dhaggeeffadhu ishi. Waaqa abbaa, Waaqa ilmaa, Waaqa hafuura qulqulluu uume kajoo natti mul'isi. Asirra. Ragaa. Hin fudhattu kanaafi. Ragaa naa kan. Kottu uumama tokko irratti si deebisa. Uumama tokko irraa yeroo uumanti hundumtuu uumamee jiru. Dhaggeeffadhu. Waaqa abbaa, dhaggeeffadhu. Waaqa abbaa, Waaqa ilmaa, Waaqa hafuura qulqulluu, Waaqa tokko jetteeti. Miti? Ayyee. Ragaa naa kan. Wangeela Maatiyus boqonnaa 8 lakkoofsa 19 baase. Okay, dhaggeeffadhaa. Waaqa abbaa, Waaqa ilmaa, Waaqa hafuura qulqulluu kajoo qofan fadhaan. Dhaggeeffadhu ishi. Lakkoofsa meeqa jette? Maatiyus meeqa? Maatiyus meeqa? Maatiyus 8:19 baase. 8:19. Tole si haa baasu ishi. Tole si baasa. 28 abbaa Waaqa ilmaa. Dhaggeeffadhu. Anka si gaafadhe kana yeroo hedduu dubbisaa oolan. Waaqa abbaa, Waaqa ilmaa, Waaqa hafuura qulqulluu sadan Waaqa tokko kajoo natti mul'isi. Maal jechuudha ree kun dubbisi dura isaa ammaa dubbisiitee ergasii na gaafadhu. Maqaa yoom si gaafadhe Waaqa abbaa kasiin jee sila akkuma fakkeenyaaf amma macaafa keessatti. Hin jiru yoo ta'e iddoo kanatti maal fakkeedha? Ooyi akkuma macaafa keessatti amma si dubbisee keetti Waaqa abbaa, Waaqa ilmaa fakkeenyaaf Waaqa abbaa kajoo jira moo hin jiru macaafa keessa? Jira. Akkuma Waaqa abbaa kajoo macaafa keessa jirutti Waaqa ilmaa, Waaqa hafuura qulqulluu kajoo naa kan. Ilma kan jedhu hin dubbisneeti. Waaqa ilmaa kajoo natti mul'isi hin jiru. Waaqa ilmaa kajoo hin jiru asirratti. Anaaf abbaan tokko jedhaan jiru Yohaannis 10:30 irratti. Anii fi abbaan tokko sin hin jenne ilaal tokkummaadhaan inni biqiltuu dhaabee fi inni biqiltuu bishaan obaase tokko. Anaaf abbaan tokko jechuun maal jechuudha? Asi gaafadhe Waaqa abbaa, Waaqa ilmaa akkuma Waaqni abbaan jirutti Waaqa ilmaa fi Waaqa hafuura natti mul'isiis hin jee macaafa keessa ragaa naa baase. Jalqaba Qorontoos 1:6 lakkoofsa 8 baasifee. Okay, maal jaachirratti? Abbaan Waaqayyo akka ta'e dubbata tokkodha. Abbaan Waaqayyo akka ta'e barsi anuu baasee sitti mul'isee jira ragaa sitti baasee bar. Waaqa abbaa akkuma macaafa keessa itti dabalaan jira bari. Itti dabalaan jira bari. Ilma kan ilmaan sii kennaa immoo ilmi Waaqayyo akka ta'e Yohaannis tokko baase. Ilmi Waaqayyo kajoo ishi. Yohaannis tokko immoo dubbisi ishii Yohaannis tokko. Ilmi Waaqayyo jaame achirratti? Dubbisee. Ilmi Waaqayyo jaameti? Yohaannis tokko baase. Ayyee tola ishi. Dhaggeeffadhaa jiru ilmi Waaqayyo dhaggeeffadhaa akkumatti. Sagalichi jalqabaa hundumaa dura ture. Sagalichi Waaqayyoon bira ture. Sagalichi ofii isaatii Waaqayyo ture jaa. Ilma kajoo meenatti mul'isa sirra. Tokko 14 irratti immoo darbi sagalichi Yesuus akka ta'e. Ilma kajoo natti mul'isa. Tokko 14 dubbise ol dabarsi lakkoofsa 14 irra dubbise. Ilma kajoo mee sirra. Dubbisi ishee lakkoofsa 14 irra. Ilma kajoo natti mul'isi. Ilmi Waaqayyo ta'uu Yohaannis akka takkaan jetti. Asirra hin jira moo hin jiru? Ol buti hin jedheem sagalichi foon uffate kan jedhu Yesuus akka ta'e akka ibsu sitti ba. Lakkoofsa 14. Ilma kajoo jira asirra. Asirra ilma kajoo jira si gaafadha jalqaba siitu ragaa kana fidate asirra ilma kajoo jira. Sagalichi Waaqayyo ture akka jedhu si galaan jiru asitti. Ilma kajoo natti mul'isiis hin jeesirra. Barreeffama kana ilma kajoo. Sagaleen kun Yesuus akka ta'e namantu hin beektu. Ilma kajoo jira moo hin jiru asirra gurbaa waa'ee sagalee si gaafachaa hin jiru waa'ee ilmi Waaqayyo ta'uusaa si gaafachaa jira. Ilma kajoo natti jira asirra. Sagaleen sun ilma anaansiin jedheem. Okay, sagaleen ilma kajoo natti mul'isiis ammallee. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 19 lakkoofsa 13. Gurbaa achi na oofan lakkoofsa 14 irratti darbii dubbisiin jedhee mul'uti. Ilmi Waaqa ta'uu fidaa jette. Ilmi Waaqa ta'uu asirra jira. Ilma kajoo jira jechuun. Mata dureen kun maal jedha? Barreeffama ilma kajoo jira. Boqonnaa tokko deemee Kiristoos sagalichi foon mata duree kun. Lakkoofsa 14 irra immoo dubbise mata duree namaatti barreesse mata duree macaafa miti macaafa irraa si gaafachaa jira. Macaafa miti ree kun lakkoofsa 14 irratti ilma jechuun Waaqa kajoo jira ishee dhaggeeffadhu ayyee.
Sagalichis nama foonii ta'een gidduu buufatee jira. Gurbaa sagalichi waaqa haja'u sitti gaafadhe ani waa'ee sagalee sin gaafanne ilmi waaqa. Eewudhaan ni lakkoofsa 14 irraa. Ilmi waaqa haja'u jira. Ilmi waaqa haja'u meesharraa asirraa mee ilmi waaqa haja'u. Boqonnaa tokko inni lakkoofsa 14 irraa kun eenyudha? Gaaffiin si gaafadhe eenyu? Gaaffiin si gaafadhe. Ilmaadha. Ilma yoo Gaaffiin si gaafadhe maali? yoo fudhattees yoo dhiistees lakkoofsa 14 irra kan jiru ilmi waaqa haja'u sitti gaafadhe miti. Ilmi waaqa moo waaqaa miti kan jiruun si gaafadhe miti? Iddoo kanatti siin jedhaan jiru ilma akka ta'e Yesuus akka ta'e lakkoofsi 14 si ibsaan jiru. Gaaffiin si gaafadhe eebbo gaaffiin si gaafadhe ilmi waaqa ta'uu ragaa naa kanniin siin jee miti? Ragaadha kun yoo fudhatte fudhachuu dhiiste dhiisuu Kanaafuu malee. ilmi waaqa haja'u ragaa jira ilmi waaqa haja'u. Sagaleen kun eenyudha? Yesuus akka ta'e hin beektu? Ilmi waaqa haja'u jira moo hin jiru gurbaa sirra? Akkuma na gaafattu dhaggeeffadhu kaanillee san si gaafadhu. Sagaleen kun Yesuus akka ta'e hin amantamoo namantuun jedhe asitti. Sagaleen Yesuus ta'uu isaa meessatti sagaleen kun Yesuus haja'u meessa jira ishii bakka ani Yesuus sagaleen ture haja'u natti mul'isiisa. Maal jedhama dureen isaa? Maal jedhama dureen kun? Ani Sagalichi Yesuus ofiisa daala. Sagalichi foo mata duree dhiisi mata duree macaafni afaan Amaariffaa irraa mata duree qabu dhiisi mata dureen nama. mata duree duwwaa miti lakkoofsa 14 immoo kunoo sitti himnee mata dureen kun lakkoofsa 14 irraa dhufe bare. Lakkoofsa 14 irraa fudhatame. Mata dureen macaafaa miti dhiisi mata dureen macaafaa miti. Kasi gaafadhe mata duree namaatti barreesse akka namaaf galu jaani. An kasi gaafadhe sagalichi kun waaqaa naan jette sagalichi kun ilma naan jette Yesuus naan jette. Yesuus bakka takkatti illee ani sagaleen. Anatu jedha miti bari. Ishi ani Anatu sagalee jedha miti bari wangeelatu jedhaa jira. ani sagaleedha kajoo natti mul'ise ragaa kan Yesuus ani sagaleedha bakka ittiin finje. Wangeela yoo mul'ata Yohaannis boqonnaa 19 lakkoofsa 13 baase. Okay Yesuus ani sagaleedha finje. Deemi dhaqi dubbisati Yesuus sagalee akka ta'e achirratti ibseera. Yesuus ani sagaleedha ofiin jee afaan isaatiin. Yohaannistu akkana jedhe dhaqi ilaali wangeela boqonnaa 19 lakkoofsa 13. Ani Yesuus jechuudha wangeelota afran keessaa Yesuus ani sagaleen ture kajoo natti mul'isiisin jee jira moo hin jiru kan hin jiru jee bira dabarra. Ilaaliiti yoonni ta'uu dide dhiisi ilaali. Yesuus ani sagaleen ture kajoo jira moo hin jiru eebbo. Maa yeroo nu gubdasa naa deebisi jira yookaan hin jiru jee. Ilma Waaqayyoo akka ta'e wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16 irraa hubachuu dandeessu ati. Yesuus ilma Waaqayyoo akka ta'e. Ilma Waaqayyoo. Okay. Ilma Waaqayyoo ta'uu osoo hin taane Yesuus Kiristoos Waaqayyoodha moo Waaqayyoo miti kajoodha kan gaafii. Ilma Waaqayyoo kajaame Addaamilleen ilma Waaqayyooti, Efreemilleen ilma Waaqayyooti, Israa'eloonni ilma Waaqayyooti, ani ilma Waaqayyooti akka macaafaatti dhiisan. Waa ilma Waaqayyoodha. Seensi sanaan miti bari. Seensi sanaan miti bari. Akkasi gaafa ilma Yesuus Kiristoos afaan isaatiin macaafa keessatti ani sagaleen ture kajoo ragaa kanniisin jee jira moo hin jiru. Ani abbaan tokko erga jedhee afaan isaatiin eddan dubbate kana booda eeyurraa dhaga'uu barbaada. Yesuus akka inni hin sobne hin beektu. Jira moo hin jiru anii fi abbaan tokko kajoollee itti deebina. Yesuus Kiristoos ani sagaleen ture kajoo macaafa keessa jira moo hin jiru. Isa immoo mul'ata Yohaannis boqonnaa 19 lakkoofsa 13 dubbisiin jennaan hin dinneeti. Jira moo hin jiru hin jira erga naan jette deemnee dhaqnee ilaalla. Jira moo hin jiru siin jechaa jira. Jira. Ayyee dhageeffadhu ilaalla afaan Oromoo irratti yoo afaan Oromoo kan dhageessu taate Yesuus Kiristoos afaan isaatiin ani sagaleen ture Yesuus bakka jiru bakka san qofa sirraa fa'a. Yesuus Kiristoos afaan isaatiin ani sagaleen ture jecha jiru qofa sirraa fa'a. Ishi mul'ata Yohaannis boqonnaa meeqa lakkoofsa meeqa? Boqonnaa 19 lakkoofsa 13 baase. Okay, boqonnaa 19 ishi haa ta'u. 19 lakkoofsa 3. Lakkoofsa 13 jedhe. Ayyee. Dhiiga cuubamee tokko in uffataa jira. Maqaa isaas sagalee Waaqayyoo jedhamee jira. Okay, Yesuus Kiristoos ani sagaleedha kajoo jira asirra. Gara walii yoo dubbiste manuu bakka akka inni Yesuus ta'e. Yesuus Kiristoos afaan isaatiin jecha kana mul'ata kana Yesuustu ani sagaleen ture kajoo natti jira asirra. Amma yoonni akkan jedhe naman taa'ati sanni anaaf abbaan tokko jedhe yoo namanne kan akkamitti amanta.
Yesuus Kiristoos afaan isaatiin dubbatee ani sagaleen ture kaja'u natti mul'isiisin jechaa jira. Afaan isaatiin laa Yesuus itti dabalee jaa macaafa keessatti. Yesuus itti dabalee ani humna kootiin akkas gochuu hin danda'u akka jeetti Yesuus itti dabalee akkana jee kaja'u san natti mul'isi. Yesuus afaan isaatiin dubbatee barsiisa barattoota 12 illee dubbatee ani sagaleen ture kaja'u jira macaafa. Amma namni waaqayyotti agarsiise argee waan dubbate hin fudhattu taanaani san jedhu fudhattaayyuu. Sa wangeelli jedhu malee. Yesuus akkas yoo jiramu hin jiru yookaan jira naan jedhe. Jira hin jiru jechuu hin danda'u situ hin fudhatu malee. Yohaannis tokko irraa sitti agarsiise jira ati garuu hin fudhattu. Sagalichi kun Yesuus ta'uu maaliin hin beekaas hin jechaa jira baran. Dubbate ibsa miti ree kana caalaa maal ibsa meesti? Ibsa koo dubbateem sagalichi foon uffatee Kiristoos Yesuus foon uffatee waaqa ture garuu foon uffatee dhaara miti. Ragaan qabdu ragaa tokkollee hin qabdu galatoome ragaa tokkollee hin qabdu.